Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamoof jaallatamoo hordoftoota keenya akkam jirtu. Nageenyi keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu jechaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee irraaf qabannee dhiyaannee isin beeksisna. Jalqabaa haga xumura sagantaa keenyaatti keessummeessuun kan isin faana turu Anayyaantu Bulchaati. Jalqabarra kan isiniif dhiyaatu oduudha. Waggoota 5 dabran kan akka waan Oromoon aangoo qabatee jiruutti beekaaf wallaalaa firaaf alagaatiin yommuu afarfamu ni dhaga'ama. Kun sababoota lamarraa madduu mala. Sababni duraa warri sirnicharraa fayyadamoo ta'e sirnichi akka uummata Oromoo irraa deeggarsa argatuuf yaadaniiti. Sababni lammeessoon ammoo wallaalaa fi hubannoo dhabiinsarraa ta'a. Kun dogoggora guddaadha. Kana irratti kafuulleeffate qophii qindeeffanne oduuttaan sineesinii dhiyeessina. Jaarmiyaan dubartootaaf daa'imman adda bilisummaa Oromoo biyya alaa guyyaa dubartoota addunyaa bitooteessa 8 yookaan maarcheetii kabara 2023 karaa toora zuumiitiin kabajate irratti gabaasaa qabnu sagantaalee keenya dabran keessatti kutaa 1ffaaf 2ffaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Dilbata dabre kutaa 3ffaaf isa xumuraa dhiyeessuu hanqatuu keenyaaf nuuf kalchaa jechaa maayii qophii keenya irraatiin isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana akka taatan kabajaanis nafeeraa oduun kunootti. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisnaa oduu yeroo kanaa kan isin dhageechisu an Shumburaa Odaati. Seensonni paarlaamaa Oromiyaa irraa filaman gamtaan Afrikaa waraana Oromiyaa keessa adeemaa jiru gidduu seenee akka nagaa buusu gaafatan. Qaamoleen waraana irra jiraniifis irra deebiin waamicha dhiyeessan. Seensonni paarlaamaa biyyoolessa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa irraa filataman xalayaa gamtaa Afrikaaf erganiin waraana gara waggaa 5 Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu adeemsifamaa jiru nagaan akka hiikamuuf gamtichi gidduu seenee qaamolee wal waraanarra jiran gidduu waliigalteen akka uumamu akka taasisu gaafatan. Xalayaa gamtaa Afrikaatiif ergame Addis Istaandaard ilaale kanaan miseensonni paarlaamaa kunneen qaamolee wal waraana jiran gidduu nagaan akka bu'u akka barbaadan ibsaniiru. Gamtaan Afrikaa waraana mootummaa federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti adeemsifamaa ture karaa nagaan akka furamuuf carraaqqii guddaa godheen akka itti gammadan ibsuun gamtichi rakkoo nageenya Oromiyaa keessa waggoota 4 oliif gaaga'ama lubbuu fi qabeenya guddaa geessiseef xiyyeeffannoo isaaf malu kennuu dhiisuu isaa akka isaan gaddisiise ibsaniiru. Ameerikaan humnoonni Itoophiyaa, Eertiraa fi Amaaraa Tigraay keessatti yakka namoomaa raawwachuu ibsite. Qaamoleen hunduu yakka waraanaa raawwachuus ibsite. Ameerikaan gabaasa mirgoota namoomaa kan bara 2022 yeroo beeksiftutti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa, humnoota Eertiraa fi humnoota Amaaraa naannoo Tigraay keessatti yakka namoomaa raawwachuu ibsite. Kana malees waraanni Itoophiyaa waggoota 2 Tigraay irraa eegale naannoo Amaaraa fi Affaaritti babal'ate keessatti qaamolee gama hundaan jiran yakka waraanaa raawwachuu isaanii mirkaneessuu ibsiteetti. Ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinkan gabaasa kana yeroo beeksisu yakkoota kunneen keessaa hedduun isaanii akka tasaa yookaan bu'aa waraanaa ofa miti shallagamee fi itti yaadamee kan raawwataman turan jedheera. Bilinken biirichi seera fi dhugaa jiru of eeggannoodhaan erga qorate booda
Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa, raayyaa ittisa biyyaa Eertiraa, humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay fi humnoota Amaaraa yeroo waraanaa kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa turetti yakka waraanaa raawwachuu isaanii murteesseen jira jechuun qaamolee gama hundaan jiran yakkoota waraanaa raawwachuu ibseera. Kana malees miseensonni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa, raayyaa ittisa biyya Eertiraa fi humnoonni Amaaraa ajjechaa gudeeddii fi yakka saalqunnamtii gosa biroo dabalatee yakka namoomaa dhala namaa irratti raawwataniiru kan jedhe Bilinkan. Miseensonni humnoota Amaaraa dhalattoota Tigraay lixa Tigraayitti argaman irratti ari'uun yookiin humnaan dabarsuu fi qulqulleessa sabaa raawwataniiru jedheera. Manni maree bakka bu'oota uummataa sirna PP walgayii guyyaa har'aa bitootessa 22/2023 taa'een adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF galmee shororkeessummaa irra haqee jira. Dhaabni TPLF waraana Tigraayitti jalqabeen walqabatee ture seera tumtoonni sirna Itoophiyaa PP'n hoogganamu caamsaa 2021 waraana bilisummaa Oromootti dabaluun garee shororkeessaa jedhee kan labse. Murteen qaama olaanaa mootummaa Itoophiyaa kun adeemsa waliigaltee nagaa mootummichaa fi TPLF baatii sadaasa darbe mallatteessin hordofee kan raawwatame akka ta'es ibsameera. Hoogganaa olaanaan Karrayyuu Gadaa fi ajjeechaa bara 2021 irraa kan hafe walitti bu'iinsa yeroo dhiyootiin rasaasan ajjeeffame. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa Ona Fantaalletti miseensonni olaanaa hooggantoota Gadaa Karrayyuu Michillee, Gadaa Hawaas, Maatoo Booraa walitti bu'iinsa torban darbe muddateen rasaasan ajjeeffamuu jiraattonni himan. Abbaan Gadaa Hawaas ajjechaa hoogganoota Gadaa 14 mudde 2021 miseensota poolisii naannoo Oromiyaatiin ajjeeffaman irraa lubbuun hafee isa dhumaa ture. Jiraatan sababa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate Addis Istaandaarditti akka himanitti Hawaas Maatoo Boorraa jalqaba umurii 50 keessa jiru. Sadaasa 12 garee hidhattoota Amaaraa jedhe ibseen rasaasan rukutame guyyaa 2 booda lubbuun isaa darbuu ifa godhee jira. Gaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo biroo hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun eegalee ammallee akkuma itti fufeetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksifne waggoota 5 dabran kan akka waan Oromoon aangoo qabatee jirutti beekaaf wallaalaa firaafa lagaatii yommuu afarfamu ni dhaga'ama. Kun sababoota lamarraa madduu mala. Sababni duraa warri sirnicharraa fayyadamoo ta'e sirnicha akka uummata Oromoo irraa deeggarsa argatuuf yaadaniiti. Sababni lammeessoon ammoo wallaalaa fi hubannoo dhabiinsarraa ta'a. Kun dogoggora guddaadha. Kana irratti fuulleffachuun qophii qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hordofaa. Qabsoo fi sirna. Oromoon biyyaa fi mirga isaa erga dhabee jaarraa tokkoo fi walakkaa lakkoofsisee jira. Erga guyyaa sirni alagaa biyya isaa Oromiyaa weeraree mirga namummaa isaa mulqee lafaa fi qabeenyaa isaa saamee cunqursaa fi boortaadhaan bulchuu eegalee uummanni Oromoo karaa gurmaa'ee fi hin gurmoofneen qabsoo geggeessuu takka hin dhaabne. Qabsoon qonnaan bultoonnii fi barattoonni Oromoo sirna nafxanyaa irratti taasisaa turan booda irra dhaaba qabsoo dhalche. Addi bilisummaa Oromoo dhaabaa'oon dhaaba qabsoo Oromoo bakka mara irraa walitti itichee gadi dhaabe isa jalqabaati. Bara 1970moota irraa eegalee qabsoon Oromoo dibaabee dhaabaa fi jaarmiyaa jalatti gurmaa'uun injifannoolee gurguddoo galmeesseera. Kanneen keessaa daangaan Oromiyaa jaarraa tokko oliif diigame ture. Deebi'ee sararame Oromoon daangaa isaa beeku. Oromoon waggaa 100 oliif wal irraa cite maqaa adda addaatiin akka of yaamuuf dirqama ture. Baha hanga dhiyaa, kibbaa hanga kaabaa fi giddu galeessaa walitti dhufee rakkoo fi bal'oo waliin qooddachuu, qabsoo waliin geggeessuu danda'eera.
Oromoon qabsoo qindaawaa geggeesse kanaan afaan isaatiin barachuu, aadaa isaa awwaalamaa fi dhorkamaa ture calaqqisiisuu, mul'isuu fi dagaagfachuuf xurree saaqqachuu danda'eera. Kana jechuun mirga kanneen guutumatti argate jechuu miti. Kanneen weerara sirna nafxanyaatiin guutumatti dhorkaman deebisee qabsoodhaan eegaluu danda'uu isaati malee hanga har'aattu afaan, aadaa fi eenyummaa isaatiif ajjeefamuun irraa hin dhaabbanne. Daangaan Oromiyaatis cicciramuu fi sarbamutti jira. Ta'ullee kanneen kun akka duubatti yeroo kaan duratti kufee ka'a laafee jabaataa deema malee akka duriitti guutumatti dhoorkuu fi ukkaamsuun abadan hin danda'amu. Dhaloonni hanga kaayyoo qabsichaa fiixaan baasutti falmaarraa duubatti hin jedhu. Kana diinnis firres tolchee beeka. Gama biraatiin waggoota 5 darban kana akka waan Oromoon aangoo qabatee jirutti beekaa fi wallaalaa firaa fi alagaatiin yommuu afarfamu ni dhaga'ama. Kun sababoota lama irraa madduu mala. Sababni inni duraa warri sirnicha irraa fayyadamoo ta'ee sirnichi akka uummata Oromoo irraa deeggarsa argatuuf yaadaniiti. Faayidaa fi aangoo sirnicha irraa argatan tikfachuuf uummata afaan faajjessanii sirna nafxanyaa ammayyoomee fi abshaalome jala hiriirsuuf dhama'u. Sababni biroo wallaalaa fi hubannoo dhabiinsa irraa ta'a. Maalummaa sirnaa fi aangoo nam-tokkee beekuu dhabuu irraa waan dhufu ta'a. Nama tokkicha yookaan namoota muraasa aangoo gurguddaa qaban laalanii akka sirnichi kan Oromoo ta'etti warra fudhatanidha. Kun ammoo afaan faajjii warra faayidaa dhuunfaa sirnicha irraa argataniin uumameerraas kan maddu ta'uu mala. Uummanni hubannoo siyaasaa hin qabne waanuma namoota kana irraa dhaga'aniif akkasitti fudhachuu danda'u. Akka dhuunfaa fi nam-tokkeetti yoo ta'e kan sirna nafxanyaati jennuun keessatti illee aangoo olaanaa kan qabataa turan Oromoota. Bara Minilik ministeerri waraanaa Habta Gorgis Dinagdee Oromoodha. Abbaa Malaa jedhamuun kan beekamu lafee dugdaa sirna nafxanyaa Minilik ture. Goobanaa Daacii gaafa Minilik biyya saboota adda addaatti ammoo qe'ee Oromoo weerarutti ajajaa waraanaa olaanaa ture. Haati warraa Minilik Xaayituu Buxxulwalee hidda dhiigaan yoo ta'e Oromoo Wallooti. Bara sanitti abbeeraan ishee kan Begemediriin bulchaa turee fi abbaan warraa Zoobdituu intala Minilik kan ture Gugsaa Walee Oromoo ture. Akka namoonni amma sababa Abiyyi Oromoodha jedhameef qofa Oromotu aangoo qabatee biyya bulchaa jira jedhan yoo ta'e bara Minilikis Oromotu biyya bulchaa ture jechuun ni dandeenya kaa. Minilik duunaan kan aangoo isaa dhaalee waggoota 3 impaayera Itoophiyaa bulche Liji Iyyaasuun Mikaa'el Aliitis Oromoo Wallooti. Kan isa fonqolche aangoo dhuunfatee waggoota 40f maqaa mootummaa isaa Haile Sillaasee moggaafatee Itoophiyaa bulchaa ture. Nugus Jaanooy Raas Tafarii Mokonnan Walda Mikaa'el Guddisaatis hidda dhiigaatii yoo ta'e Oromoo Tuulamaati. Harargee Bahaa Ona Jaarsoo bakka Ejersa Gooroo jedhamutti dhalate. Umrii ijoollummaa isaatis achumatti dabarse. Oromummaa tuffatee jibbee afaan Oromoo balfus Oromoo akka ta'e sirritti of beeka. Afaan Oromoos dubbachuu itti qaanfatullee qaceellotti beeka ture. Akka amma jedhamutti taanaan Haile Sillaaseen mootummaa Oromoo caalaa ture jechuudha. Faallaa kanaa garuu bulchaan olaanaa sirna Haile Sillaasee Raas Tafariin Oromoo ta'ee osoo jiru Oromoon akka hin baranne yoo xiqqaate waggaa 100 barnootaan boodatti akkaafu maqaa Oromootiin kutaa 4 ol barachuun akka hin danda'amne labsame. Maqaa sabummaa Oromoo irraa mulqame maqaa arrabsootiin akka yaamamu labsame. Oromoon guutummatti lafti isaa irraa fudhatame qondaalota Haile Sillaasee fi dhalattoota saba Amaaraatiif kenname. Oromoon lafuma isaa kadhatee qotee aangaa'ota mootummaa Haile Sillaasee fi ilmaan nafxanyaa gabbaraa ture. Afaan Oromoo afaan barnootaa, afaan hojii waajjiraalee mootummaa fi afaan miidiyaa ta'uun hafe akka uummata keessattuu hin dubbatamne dhorkame. Ilmaan Oromoo sirnicha keessatti aangoo gurguddaa qaban
warri akka ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir faa sababa oromummaa isaaniif qofa fannifamanii ajjeefaman. Qondaalli waraanaa sirna Hayilamaariyaam Gammadaa fi namoonni biroos ni ajjeefaman. Jeneraal Taaddasaa Birruus hidhamee murtiin du'aa itti murame. Uummata Baalee xiyyaaraan haleelee jumlaan kan fixe, manaa fi qabeenya isaanii kan mancaase Haile Sillaaseen yookaan Raastafariin hidda sanyii dhalootaatii yoo ta'e Oromoodha. Raastafariinis Oromoonni sirna Minilikii fi Haile Sillaasee keessatti aangoo gurguddoo qabaataa turan. Oromoo fi sirna Oromoo qabaatanii aangootti ba'uu fi sirna Oromoof ta'u bocuu mitiiti. Eenyummaa dhuunfaa isaanii iyyuu ofirraa mulqaniitu sirnicha keessatti aangoo argatan. Aadaa, afaanii fi eenyummaa isaanii ofirraa baasanii kan nafxanyummaa fi sirna olaantummaa Amaaraa leellisu uffatan. Sirna Minilik ijaare kan diinummaa Oromootiin guutame bocameef hojjechuu malee kan Oromoof hojjetu sirna san keessatti taayitaa argate hin jiru. Warra Oromoof hojjechuu yaalan iyyuu umrii gabaabsan qabaachuus hin danda'u. Kanaafuu sirnicha malee namni dhuunfaan aangoo fedhe qabaatus akka dhuunfaatti waan itti yaamamu tokkollee hin qabu. Sirna Dargii keessattis pirezidaantii Itoophiyaa ta'ee kan waggoota 17 bulchaa ture Mangistuu Hayilamaariyaam Waldee Ayyaanaa karaa abbaa fi haadhaatiinuu Oromoodha. Qarqara magaalaa Finfinnee amma bakka Furii jedhamutti akka dhalates seenaan ragaa baha. Mangistuunis akkuma Raastafarii fi fakkaattota isaa Oromummaa balfee gochaa diinummaa Oromoo irratti hojjetaa ture malee mootummaa Oromoo hin turre. Sirna Oromoo jumlaan ajjeesu, maqaa Oromoo salphisuu fi balaaleffatu, kan aadaa, duudhaa fi afaan Oromoo jibbuu fi balleessuu irratti hojjetu malee sirna Oromoo hin turre. Osoo sirni mootummaa tokko aangoo bulchaa yookaan pirezidaantii tokkootiin madaalama ta'e Dargitu sirna Oromoo qulqulluu ta'a ture. Mangistuun Oromoo jedhamus sirni isaa akkuma sirnoota nafxanyaa isa duraa turanitti sirna diinummaa Oromoo irratti xiyyeeffatee ijaarame waan tureef umrii aangoo isaa guutuu Oromoo cunqursaa ture. Hayyoota sirnicha fooyyessuu fi impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuuf carraaqan Dargii akka sirna Oromoof ta'utti yaadaa turan warra akka Dr. Hayilee Fidaafaa waahillan isaa waliin rashanee boollatti naqe. Bara wayyaanee kan aangoo gurguddaa qabaatanii wayyaaneef ergamaa turanii amma sirnichuma keessaa ol baanis akkuma namoota sirnoota duraanii keessa turanii kanaati. Abiyyi Ahmed fedhii Oromoo qulqulluu ta'uu danda'a. Garuu sirnichi Abiyyiin hin safaramu. Sirnichi kan Abiyyiis miti. Abiyyi karaa irraa sirnichatti goree hojjetaa fi ture ammas hojjetaa fi jira malee yeroo fi haala sirnichi itti bocameeyyuu waan beeku hin qabu. Sirni tokko sagantaa siyaasaa fi imaammata mataa isaa tolfatee qaba. Gabruu, badhaasoo fi Takle Biraan hoogganaa sirna sanii yoo ta'an imaammata sirnichaa hin jijjiiran. Akkaataa imaammannii fi sagantaan siyaasaa sirnichaa ittiin wixinamee fi hojimaata sirnichaatu laalama malee aangoo nama dhuunfaa miti. Yoo aangoo nama dhuunfaatiin ta'es Abiyyi bara wayyaanee jalqabarraa eegalee basaastummaa irraa hanga qondaala waraanaatti, kaabinummaa irraa hanga hooggansa tika biyyaalessaa yookaan insaatti waggoota 27 kan sabboontota Oromoo ficcisiisaa fi gidirsiisaa turedha malee nama akka dhuunfaatti Oromoof rifaatuu qabu miti. Erga hoogganaa sirnichaa ta'ee waggoota 5 keessatti Oromoof maal akka ta'e sirritti agarsiiseera. Waggoota 5 bara bulchiinsa isaa kana keessatti dachaadhaan haala suukaneessaa ta'een Oromoon ajjeefameera, hidhameera, manni fi qabeenyi isaa gubateera, saamamee qe'ee ofii irraa buqqaasifameera. Artistoota qaqqaalii Oromoo kan akka Haacaaluu Hundeessaa fi Daadhii Galaan sirna kana jalatti ajjeefaman. Artisti Damisoo Moosisaa ammoo achi buutee dhabamsiifame. Abbaa seeraa Abdul Jabbaar Huseenis sirnuma kana jalatti ajjeefame. Waggoota 5 keessatti ilmaan Oromoo kuma kurnootaan laakkamantu ajjeefame. Hedduunis achi buuteen isaanii dhabamsiifameera. Kuma dhibbaan kan laakkawaman hidhamaniiru. Miliyoonotaan ammoo qe'ee isaanii irraa buqqaaniiru. Taatee fi hawwiin kun cufti bulchiinsa sirna Dr. Abiyyi jalatti. Kanaan sirna Oromooti jechuun dogoggora guddaadha.
sirna diina Oromoo hamaa ta'e tokkoon sirna Oromooti jechuun seera addunyaa mitiitii seera uumamaatiinuu nama gaafachiisa. Sirna diina Oromoo ta'e akka Oromoon kunuunsuuf afaan faajjii warri uuman adabachuu qabu. Oromoon sirna isa ajjeesuun sirna kiyya jedhee fudhatu hin jiru, hin jiraatus. Nama tokko aangoo irratti ilaallee sirna kiyya jedhaa osoo ta'e sirna Minilik Haile Sillaasee fi Dargii irrattuu hin qabsaa'u ture. Silaa hardhallee isaaniin illee leellisa ture. Oromoon nama dhuunfaa jala hiriiree hin qabsaa'u. Nama dhuunfaa irrattis hin qabsaa'u. Sirnaa fi dhaaba jalatti taliigamee qabsaawa. Sirna irrattis qabsaawas. Nama dhuunfaa aangomsuu yookaan jalatti buluufis hin qabsaa'u. Sirna ofiitiin buluuf qabsaawa. Sirni diina Oromoo boce yoomuu sirna Oromoo ta'uu hin danda'u. Oromoon sirna isaaf ta'uun buluuf qabsootti jira. Kaayyoo fi akeeka qabsoo isaa galmaan ga'uufis aarsaa qaqqaalii kaffalaa ture, kaffalaas jira. Sirna isaatiin buluu fi biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'uuf ammas qabsoo isaa daraan jabeessuu qofatu falamaayiti.
Dhaggeeffattoota keenya akka caqasaa jirtan qophii sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif tamsa'aa jiru ka guyyaa roobiiti. Amma qophii keenya maayii irra geenye jirra. Innis jaarmiyaan dubartootaaf daa'immanii adda bilisummaa Oromoo biyya alaa guyyaa dubartoota addunyaa bitootessa 8 yookaan maarcheetii kabara 2023 karaa toora zuumiitiin kabajate irratti gabaasaa qabnu sagantaalee keenya dabran keessatti kutaa tokkoffaaf lammaffaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Dilbata dabree kutaa sadaffaa fi xumuraa dhiyeessuu hanqatuu keenyaaf nuuf galchaa jechaa amma isin biraan geenyaa faana bu'aa. Hordoftoota keenya sagantaa keenya darbe keessatti guyyaa dubartoota addunyaa maarchi 8 torbee darbe ayyaaneffatame ilaalchisuun sagantaa jaarmiyaan dubartootaaf daa'immanii ABO biyya alaa qopheesse kutaa tokkoffaaf lammaffaa gama keessaniin geenye turre. Sagantaa keenya dilbataa keessatti sababa hir'ina yerootiin osoo isiniif hin dhiyeessin hafuu keenyaaf nuuf kolchaa jecha kutaa sadaffaa fi isa maayii akka itti aanutti qabannee dhiyaannerra haga xumuraatti nu hordofaan affeerraa keenya. Sagantaa kana irratti artistoonni akka Amartii Waaree, Artist Hawwii yookiin maqaa caaltuu jedhamtuun fiilmii eelaa irratti kan beekamtuu fi kanneen biroo irratti hirmaatanii turan. Waltajjii kanarraa qooda kan fudhatan namni biroo itti gaafatamtuu waldaa dubartoota Oromoo biyya UK Jaal Addisee turan. Jaal Addiseen haasawaa gabaabaa taasisan keessatti Itoophiyaan mirga namoomaa kabajuuf waliigaltee idil addunyaa kan tokkummaa mootummootaa jechuun United Nation mallatteessitus mirga lammiilee ishee dhiibuu addatti ammoo mirga ilmaan Oromoo dhiitu irraa of booda hin deebine jechuun dubbatan. Impaayirri Itoophiyaa ijaaramuun Oromoo ni cabse, sanarra darbee yeroo ammaa mirgi lubbuun jiraachuu keenyaayyuu sarbameera jechuun akkasitti dubbatan. Egaa kan Oromootti yeroo dhufnu dhugaamatti baay'ee nama gaddisiisa. Maal inni Habashaan nu cabse nu. Mootummaa impaayirii sana nurratti ijaaramuunsa Oromoo hin cabse. Kana hubachuu qabna. Kanaaf impaayirii sun ammallee taanaan cabe malee Oromoon bilisoome malee mirga keenya argachuun baay'eetti cimaadha. Maaliif har'a namooti keenya ummati keenya Oromoon waan lubbuu keenyayyuu mirga lubbuu keenyayyuu argachaa hin jiru. Mirga jireenyaa dhabneerra Oromoon har'a. Akka jirrutti akka Oromootti mirga jiraachuu dhabneerra har'a. Itoophiyaan United Nation irratti mallatteesseetti waa'ee mirga dhala namaa. Haa ta'u maleessaa mirgi suni mootummaa Itoophiyaa irra dhufu hundumaa irratti nurratti cabsaa jiru. Nu eegaan jira mirga keenya. Mirgi dhala namaa eegamaa jiru. Kanaaf baay'eetti rakkisaadha. Wanta gadda hamma hin jedhamnetu nurra jira. Hamma nafxanyaan nurra dhaabbate maalinni waan sanaan morma kutuutti geenye har'a. Otuu ija isaa hidhanii ilma keenya
akkatti waliidhaan kutan gajaraa sanaan yeroo isaan kutanii kana arguun maal amma Oromoon kanatu nurra jira jamaa. Naa mirgi keenya akka jirutti hundumti keenya akka jirutti mirgi keenya kutamee jira. Mirga jireenyaa mirga jiraachuu dhabnee jira. Hawwan sirna kana irratti hirmaatan keessaa tokko Jaal Daawwee Sooressaati. Jaal Daawwiin haadha horoo yookiin qarshi qabduu caayaa utubaa Abaawoti. Jaal Daawween haasawa isaanii keessatti qabsaa'onni Oromoo hedduun bara dukkanaa sana qabsoo bilisummaa Oromoo bu'uuressan lafee fi dhiiga isaaniin daandii tattaraaranii nuun ga'an. Nuti har'a biyya guddatte kana keessa teenye kan hin ijaaramne yoomiree jechuun ijaaramanii biyyaa fi saba ofiif hojjechuun yeroon isaa amma akka ta'e dubbatan. Kan jirru biyya Ameerikaatti ammoo namoonni gubbaa dubbatan baay'ee garaa kana nyaatanii yeroo konkolaataan hin jirretti yeroo biyyi nagaa hin qabnetti dukkana keessa deemanii bu'aa bahii baay'ee keessa darbanii asiin nu ga'anii. Asirratti waan tokko yaadadhe addi bilisummaa Oromoo gaafa qabsoo kana calqabu namoota sana yoo maqaa isaanii dha'e kaan maqaa dha'e kaan irraanfachuun barbaadu hundumaa tarreessuu hin danda'u. Qabsoo kana gaafa eegalan arangamaa beektu laata? Ani ijoollee baadiyyaatti arangamaa nan beeka. Karaa arangamaadhaan cufame dhayii harka isaaniitiin ciranii karaa baasaa dhufan. Arangamaa jechuun bukkeelee darbuu hin danda'amu keessa darbuu dhiisaati. Mataa namarraa ciraa, carqii namarratti ciraa, qaama namaa ciraa, foon namaa ciraa. Meeshaa tokko malee waan isaan yeroo isaan keessa darban arangamaa sana harkaan ciraa, dhiiga isaanii facaasaa, foon isaanii ciranii arangamaa irratti hambisaa. Qabsoo kana karaatti baasanii asiin nu ga'an. Har'a galanni isaaniif haa ta'u. Dhiiga nuuf jedhee dhangala'ee lafee nuuf jedhee caccabe. Galanni isaaniif haa ta'u. Har'a nuti biyya kana dhufnee konkolaataan deemnee mana gaarii keessa teenyee doolaa rakkoofnee yoo hin gurmoofne yoo hin qabsoofne yoo hin qabsoofnaree yoo hin gurmoofnaree yoo hin asirra jennaree nuti dubartoonni immoo haadha. Haati immoo waan hundumaati. Har'a otoo nuti asii qabnu otoo akkaawuntii keessa doolaarri wal irra taa'u otoo jireenya akkasii jiraannu otoo teeknooloojiin nu mijaa'eeti kun akkasittiin mana teenyee Awurooppaa fi Ameerikaa Afrikaa keessa wal wajjin haasa'uu dandeenyu maaliif hin gurmoofnu obboloota koo gurmaa'uu qabna. Gurmaa'uun walitti dhufuun maal akka fakkaatu immoo akka nama gargaaru ani caawwat baabaa irraan arge. Yeroo hundumaa reediidha. Dubartiin kaamettiin yeroo hundumaa qopheedha. Yeroo hundumaa qopheedha. Dubartii boosaan immoo yeroo hundumaa kosiidha. Yeroo hundumaa manni ishii duwwaadha. Yeroo hundumaa innaa keessummaan dhufee abbaa manaa dhufee keessummaa fuudhee balbala gubbaa ga'e olii gadi utaalti. Nuti garuu caawwat baabaa yeroo hundumaa qophii ijaa taaniif yeroo hundumaa waan jiru irratti ijaalartii taanee dhaggeeffannuuf qajeelfamas ijaa argannuuf I think waan keessa dabarree of jajuun baay'ee caalaa barbaachisaa natti hin fakkaatu. So kanaafuu yaa saba koo yaa obboloota koo qoonqoon saree nama gootee daariyyeettii nama gooti jedhe Oromoo. Ijaaramuuf tokkummaa dhabuun immoo garba nama godha. Yoo beelaan garaa beelaa, yoo daaran qaama beelaa, yoo garbooman garuu sammuu namaa garbaa. Namni sammuun garbaa immoo yoomiyyuu ol hin jedhu. Asirratti waa tokko jechuun barbaada dhiifama. Namichatti hollaa jawwee jiraata. Namichi kun mucaa tokko qaba. Mucaan isaa rifeensi baay'ee rifeensa dheeraa bareedu qabdi godoroo. Namichi kun ka'eessa jawwee kana hollaa godhateeti otoo akka bineensa ta'ee beeku jiru hollaa jaa wajjin jiraateef amanee mucaa isaa itti kennatee gabaa dhaqe. Ennaa namichi ka'ee gabaa dhaqee deebi'ee dhufu jawween kun mucaa isaa nyaatee guduruu mucaa isaa balbala gubbaatti firfirsee deema. Namichi kun baay'ee gaddee madaa'ee eeboo isaa qaratee qophaa'ee mana gubbaa taa'ee dhokateeti. Jawween kun ganama barii tokko irraanfatee jedhee ennaanni muka jala taa'ee caama qaqqaabmatu eeboo isaan mirmirseetti gadhiise. Jawwichi jalaa miliqee jawwee dhumaa namichi suni qilxuunni jala taa'e sana baay'ee fottoksee addaan kute eeboo sanaan. Gaaf kaanii namoonni naannoo sana jiran haalicha sodaatanii jaarsummaa taa'uu ofii dhufan. Koottaa araaramaa amma akka jirtan kanatti dubbiin kun sin hin baasu jennaan. Namichi maal jedhe beektu? Lakkii nutti haafuu yaa jara koo araarri keenya jedhe. Maaliif jennaan? Anaa guduruu mucaa kootii argu jawwichaa madaa qilxuu kana argu deebinee farantaanu jedhe. Yaa saba koo miilli karma nu muraa ture har'a immoo warra ijoollee keenya morma mure haaduu qaran qabneen otoo agarruu deebinee waan farantaaneef deebinee galuus waan nuuf hin malleef gurmaa'uun walitti dhufuun ijaaramuun dirqama keenya.
jaalannee miti dirqama dubartoota Oromoo. Maaliifi hin goona yoo itti kaan immoo amma jennu geenya dhugaa dubbachuudha. Maaltu manatti nu deebisee nu laallatu jedhu namoonni baay'een lakki nu laallata. Maalan godhedhu namoonni baay'een lakki waan goonu 100 keessaa 100 qabna. Maaliif hundumaa harkaa qabna waan ta'eef. Har'a warri bosona keessa jiran innaa qollaa deeman innaa ga'uu bulan. Har'a warri anaasiin jedhanii mana hidhaa keessa taa'an achitti badii tokko malee galmeen dhugaa isaanii awwaalamee irra taa'amee innaa dukkaneen darbatamanii achi keessaa makaraa argaa dirhafamaa jiranii. Ani isin kayyoona walitti hin dhufne kayyoona hin ijaaramne kayyoona waa tokko goone yoo muree guyyaansaa. Yoo muree guyyaansaa beesin hin gaafadha. Kanaafuu kottaa ijaaramnu. Nan amana ijaarsa ammatti deemaa jiru har'arra jirru kuni salphaatti hin dhaabatu. Maaliif jennaan namoota muuxannoo baay'ee qabantu keessa jira. Namoota madaa qabantu keessa jira. Dhalataa haaraa itti dhufaa jira waan ta'aateef harka wal qabannee itti fufnaa kan kana caalu gochuu dandeenya. Yeroo hundumaa ijaaramnee qophoofnee ennaa waamamne waachuu ennaa ergamuu qabna. Kanumaan jedhaa fayyaa ta'aa eebbifamaa. Xumura waltajjii kanarratti yaadnii fi gaaffileen adda addaa ka'anii Jaal Ayyaanee Lammeessaatiin deebiin itti kennamaniiru. Walgahiin guyyaa dubartoota addunyaa bitootessa 8 kan bara 2023 jaarmiyaan dubartootaaf daa'immanii ABO kun osoo hin goolabamin dura Jaal Ayyaanee Lammeessaa dura teessuun jaarmiyaa dubartootaaf daa'immanii ABO biyya alaa haasawa xumuraa taasisaniiru. Egaan hordoftoota keenya haasawaa Jaal Ayyaaneen taasisan kanaan qophii keenya xumurra. Hagamaa itti obsaan waan nu hordoftaniif galatoomaa jenna. Nagaatti haasawaan Jaal Ayyaanee itti fufa. Taaddu galatoomiin jaallan addina keessa jirtan hundi keessan galatoomaa jaarroomiyaa hedduu galatoomaa isinillee dhugaa waan tokko gaafatanii adda baafatanii onni jechuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo hundumaa caasaan gara fuulduraatti isin diriiraa biyya hundumaa hamma danda'ametti nuti dubartoota hundumaa qaqqabuu dubartoonni hundumtuu qaqqabamanii jaarmiyaatti akka dhufanidha kan barbaannu of akka baranidha kan barbaannu of baranii mirga ofiif dhaabbatanii eenyummaa ofii hubatanii eenyummaa saba isaaniifis akka qabsaa'anii egeree ijoollee isaaniif akka waan tokko lafa buusaniidhaaf kan nuti tattaafannu hundi keenya immoo wal gargaarree muuxannoo qabnu hundumaan wal jabeessinee yoo deemnee hin qaqqabna kana wanti nu hanqisu hin jiru. Uummata keenya biyya keessa jiranii akkamittiin akka bira dhaabbannu akkamittiin akka gargaarru irratti illee yoo ofii keenya jabaannee dhaabannedha kan isaan diina jala ta'anii waan baay'ee lolaa jiru waan baay'ee gochaa jiru nuti garuu biyya bilisummaa qabu yaaddoon du'aa yaaddoon maaliin jirre keessa teenyee dhugaadhaan yeroo tokko dhibaa inni baay'ee nurraa mul'ata. Kana hundarra aannee jaalleewwan keenya obboloota keenya saba keenya biyya keessaa gidiraa gabrummaa jalatti jireenya hadhaadhaan namaa jiran akkamitti qaqqabuu dandeenya kan jedhudha gara caalu kan nuti irratti xiyyeeffachuu qabnu dubartummaa keenyaanis oromummaa keenyaanis jabaannee waan hundumaa ofirraa gannee oromiyaa bilisoomte arguudha. Sanammoo arguuf immoo jabaannee hojjechuu nu barbaachisa hundumti keenya yoo walii gallee waan dubbii xixiqqoo wanni xixiqqoo irra dabarree namni mana tokko ijaaruu citaa waliin saamuudha Oromoon akka nama mana tokko ijaaruuf deemti yeroo hundumaa wal qabannee haa jabaannu wal qabannee haa deemnu hedduu galatoomaa fayyaa ta'a warra irratti yeroo keessan fudhattanii amma dhumaatti nu wajjin turtanii warra amma dhumaatti hin turres immoo hin hubannaa nuffuu kanarraa utuu hin taane sa'aatiin keenya giloobaalii adda waan ta'eef hedduu yeroo darbaadhaa dhugaa yeroo caalattidha kan nu wajjin turanii warri Yurooppii, Jarman, UK hundinuu galata guddaa qabdu. Warri kaanis galata guddaa qabdu. Biyya adda addaa warri jirtanii yeroo taanutti walitti deebinaa karaa akkama wal arginu kanaan karaa caasaatiin wal quunnamnaa walitti dhufnaa waliin mari'annaa. Guyyaan dubartoota har'aa guyyaa seena qabeessadha. Akkaataa seena qabeessa akkaataa bareedaattidha kan dabarsinee. Gara fuulduraatti immoo kana caalaatti qopheeffannee kana caalaatti bareechinee waan baay'ee gochuu dandeenya. Kun jalqaba waan ta'eef yoo wanti irraa irratti jiraatellee nuuf kalchaa walirraa barachaa deemnaa wal barsiisaa deemna waan ta'eef hedduu galatoomaan isiniin jedhaa warri isin biraa guyyaa galgala gaarii isiniif haa ta'u warri guyyaa gaarii isiniif haa ta'u
warri halkanii halkan gaarii isiniif haa ta'u. Galanni keessan bilisummaa Oromoo haa ta'u. Hedduu galatoomaa nagaadhaan isiniin jedha. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindeeffanne kanumaa gaammaati. Jalqabbii sagantaa keenyaarraa haga xumuraatti turtii nu faana taasistaniif ulfaadhaa isiniin jecha qophii keenya jimaata dhufuutiin haga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoo.